diree ollaa fi xiyyaara keessa erga seenanii gara Chaayinaatti imaluu isaatiin diree gammachuu akka hin qabne hubanne. Sababni isaas afaan biyya sanii waan hin dandeenyeef. Kanatti aansuun Chaayinaa magaalaa Beejing akkuma ga'anii diree lammii biyya isaa tokkoon wal bare. Innis meeshaa isaa qabee fi gara iddoo jireenyaaf kireeffatanii geesseef. Sana booda yoo barbaade kubbaa harkaa waliin taphachuu akka danda'utti himuun harmee direenis wal baree deeme. Direes erga mana galee uffata isaa baase. Harmeen isaas wanta inni barbaadu hunda akka baasee lafatti gate arguun kana booda akkas gochuu akka hin qabne akeekkachiisuun kaastee ol keessi. Obbo Haan argatee mirgaa isaas itti himuun hiriyaa isaa sila wal bare bira taphachuu deeme. Sana booda hiriyaa waan balleesseef akka ba'u taasifame. Itti aansuun intalli kophaa ishee teessu takka yaada isaa waan hatteef ishee bira deemuun wal baran. Isheenis meeqa akka jedhamtutti himuun rifeensi direes jechuun diree dubbii barbaaduun walitti bu'an. Ta'us Cheng achittis Cheng fi hiriyoonni isaa akka baratan arge. Sababa kanaaf intalli bareedduun Meengi jedhamtu sun waltajjii irra baatee meeshaa muuziqaa vaayoliin jedhamu shaakalaa yoo jirtu argaa yoo ga'u Cheng fi hiriyoonni isaa argatan. Sana booda korojoo isaa harkaa fuudhanii barruulee isaa lafatti gatuun miilan irra deemanii Meengi irraa fagaachuu akka qabu akeekkachiisanii biraa deeman. Taateetti aanuun diree fi sheeriin karaarra deemaa osoo jiranuu diree beeksisa leenjii karaatee ibsu tokko arga. Innis ariitiidhaan gara iddoo sanaatti yoo fiigu daa'imman hedduun leenji'aa yoo jiran